Nagaa fi jaalalli araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii waaqayyoo guyyaa har'aa kana caammaa bituu dhufnee jirra. Caammaa bituuf dhufneerra. Kanaafiyyuu mee isin ilaala Itoophiyaa keessa wanta jiruu fi biyya alaa wanta jiru ilaala isin jechuu barbaanna. Kunoo uffannis jira, caammanis jira jechuudha. Kan fakkaata. Echi sente leche ante? Dhibbash. Ora basmaam dhibbashan jechaa jira kinoo caamma kana jechuudha. Kanaafiyyuu maatii waaqayyoo biyya alaati fiduu wayyamoo asii bitachuutu caalaa kan jedhu. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tola. Abeeta bita. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda. Baay'ee tokko bareeda kinoo. Wanni kan daa'imaatuni kan daa'imaatun jechuudha. 500 warri gara biyyaa dhufuu barbaadanii riyaala 200 bitanii too riyaala 200 bitanii jechuudha. Asitti 500tti gurgurachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu maatii waaqayyoo jabaadhaa. Qodaanis jira. Qodaanis hin jira jechuudha. Caamma 5 caamma 4 fidanii asitti immoo tirfii argachuu ni dandeessan jechuudha. Uffannis ni jira, gurdiinis ni jira jechuudha. Gurdiinis ni jira. Fakkeenyaaf kan ammoo yoo ilaalle kuni 400 jechuudha. 400 achi immoo fidanii dhufta riyaala 2 asitti 500tti gurgurachuu hin dandeessan jechuudha. 500tti gurgurachuu hin dandeessanii. Boorsanis ni jira. Boorsallee yoo fiddan asitti tirfii argachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Aliyyeettuuf kan taatan marti keessanuyyuu daawwadhaa sirriitti daawwadhaa. Kinoo kan bitanis ni jiranii, kan gurguranis ni jiranii. Abee qamisiin tun immoo baay'ee tokko bareedde jechuudha. Baay'ee tokko bareedde. Hin bareedde baay'ee tokko bareedde jechuudha. Ani immoo kana filadhe jechuudha. Tigazalle? Eesh caamman tun immoo baay'ee tokko bareedde jechuudha. Baay'ee tokko bareeddi. Isheen tun naannoo 500 jechuudha. 500. Kanaafuu maatii waaqayyo biyya alaatti fidanii tirfii argachuu hin dandeessan, asitti gurgurachuu hin dandeessan jechuudha. Kan bitanis ni jiranii, kan gurguranis ni jiranii. Shurraabinis ni jira. Kan kanarraa fi ergaan isinii qabu warri wanta isiniif gaafatamu kan immoo wanta isiniif gaafa dhoo jiraate komantii jalatti naaf ka'a isiniifan gaafadha jechuudha. Kana fakkaata magaalaa Bishooftuu. Egaa maatii waaqayyoo achitti riyaala 2 bitanii dhuftan yoo fidanii dhuftan tirfii baay'ee argattan jechuudha. Asitti naannoo 500 600 kana gadi hin argamu jechuudha. Uffannis ta'e caammanis ta'e jechuudha. Ani immoo kinoo kanan filadhe jechuudha. Kanan filadhe kuni 400 jechuudha.
Kanaafuu achi fidadhaa koottaa asitti tirfiin argattanii suuqii irratti gurgurachuu hin dandeessan jechuudha. Haga mi'uman taane fidan dhuftan kana fidaa koottaa tirfii ni argattanii jechuun jaaladha. Baay'ee namatti tola jechuudha suuqni. Jiinsiinis jira jechuudha. Kunoo jiinsiinis hin jira asitti. Jiinsiin hin jira kan dhiiraas kan dubartiis hin jira. Jiinsiin kun immoo 1,100 jechuudha. 1,100. Anta jiinsu sintina? 600 birrii jechuudha. 600 birrii. Anta ko at gabamte. Dintu faraalle. Kanaafuu maatii waaqayyoo ibajaa kumaan sin argama jechuudha. Kootiis jira. Egaa viidiyoon har'a qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yoo gaafii qabaattan komentii jalatti nu barreessaa. Isin jenna turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.